guyyaa gootota Oromoon barabaraan maaliif kabaja? Guyyaan gootota gootonni ebla 15 irratti wareegaman hogganoonni adda bilisummaa Oromoo ka hojii qabsootiif gara Soomaaliyaa osoo deemanii wareegaman guyyaan isaanii sun addatti fudhatamee maaliif kabajama? Isaanii fi gootonni qabsoo irratti bara dhufaa dabra kuffisanii kufaa bayan maaliif yaadanna maal irraa baranna kan jedhu irratti qabxii tokko lama kaasuun barbaada. Wantoota ijoo gurguddoo lama kan gootonni keenya keessattuu ebla 15 wareegaman nuuf dabarsan. Akkuma isinuu beektu gootonni sun hogganoonni sun yeroo akka tasaa harka diinaa bu'anitti amantiidhaan gargar baasanii ajjeesuudhaaf garii ajjeesanii garii hambisuudhaaf opshinni takkaa filannaan dhiyaateef. Gootonni sun garuu nuti amantiidhaaf manaaf hin baane nuti kan baane uummata Oromootii fi Oromiyaa bilisummaa baasuudhaaf jechuudhaan adda hin baanu waliin nufi taajanii rasaasa dura dhaabbatanii waliin wareegamanii dhiigni isaanii walitti naqame. Maaliif san godhan? Garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa oguu yaadattee gootoowwan kaleessaa bu'uuraa geeddisaa xiqqoo na jakasaa gootoowwan faarsa. Gara gaggallee ilaaluu dandeenya. Filannaan tokko hammi tokko baraaranii osoo bayanii qabsoo jabeessuu danda'an turan. Hogganoonni bariisoo abeetiin hogganamu sun hammi tokkollee osoo keessaa hafee qabsoo Oromootiif bu'aa guddaa buusa ture. Hoggansa kennu irratti isaan wareegamuun qabsoo Oromoo keessattuu qabsoo hidhannoo jaarmaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture san gara duubatti dhiibuun isaan oolle. Kana garuu numa beekan turan. Haa ta'u garuu ejjennoo san fudhatanii waliin wareegamuun isaanii bu'uura qabsoo Oromootii fi fuulduree Oromoof Oromiyaatiif jabina jaarmaa yeroo saniitti jiraachuu dhabuu hoggana yeroo sanii osoo hin taane tokkummaan Oromoo hundarra caalaa barbaachisaa jedhanii waan ittiin amananiif lubbuu isaanii dabarsanii tokkummaa Oromootiif kennan jechuudha. Tokko karraa hubannu ilmaan Oromoo gaafa sirraa kaasee hanga kaleessatitti yaalii diinni addaan qoqqoodee walitti buusuudhaaf godhu kan diduu danda'an fakkeenyummaa xurree wareegamtoonni sun irra deemanii itti wareegaman san bara baraan waan of yaadachiisaniif hundaaf hunda caalaa Oromummaa fi Oromiyaa dursanii akka deeman taasisanii jiru jechuudha. Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakkaan kenna kaayoo isaanii diigaamaaf nagumaa isaanii Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bariin jiru kakka kenna sabii gabroomee jiraatu Oromiyaaf jennee sarree gallee akka soofnu lubbuun seenna wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee. Tokkummaan Oromoo dhiiga wareegamtoota saniitiin lafee isaaniitiin hidhamee kan bara baraan hin cabne malee kan shaklaa takkaa suphee irraa ijaaramee duriyyeen intarneetii irraa afaan banteef diigamu akka hin taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha.